keessummaa waliin deebinaa jennee jirraami. Kanaaf keessummaa keenya Wagara keenya kabajnee jirra. Keessummaa keenya wal isin barsiisnaa caalmaatti dhimma dinagdee kaasnaa. Kanaaf dhimma dinagdee jechuun ammoo jiruuf jireenya dhalli namaa gaggeessu kan guyyuu guyyuu keessatti murteessaadha. Bahaa galiin keenya alaamanni keenya dhiyoo fagoon dhimma dinagdeetiin tariitii dinagdee jennee gaafa maqaa waamnu agatee ulfaachuu danda'a malee dhimmi dinagdeedha. Dhimma jiruuf jireenyaati. Dhimma jiraachuu dhiisuu jedhu. Sochii keenya guyyaa guyyaa waliinis gatee wal qabatuu fi keessattuu amma kana qaala'insi jireenyaa guyyuma guyyaatti akka qormaataatti ilaalamaati kan jiru. Isa kana irratti ogeessaan mari'achuun ogeessarraati waa baruun waa fudhachuun murteessaadha. Dr. Guutuu Teessoo ogeessaa hayyuu dinagdeeti. Waamicha keenya kabajanii qophii qareeyyiitiif istuudiyoo Faanaa Broadcasting Corporateetti waan dhuftaniif guddaa galatooma. Sinillee galatooma. Qophiin qophii bashannanaati. Akka falloodha. Maaltu sin bashannansiisa Dr. Ani wanti na bashannansiisu iyyuu badaa miti hojjetanii argachuu. Hojjetanii argachuu. Haga hojjetu haga hojjetanii argatanitti hin bashannanu? Maal bashannan tare? Hiyyeessi maal bashannan agartee namni waama xiqqoo ishee hojjetee waa argata miti hammuma ka'ee ilkaan duwwaa ta'a aluma kanaa utaalaa oola. Garuu silaa kan nama gammachiisuun irra jiru hojjetanii gaafa sadarkaa tokko ka'anii qoma dhibdee kofalta beete. Kolfi keellee kolfa ilkaan guutuu ta'a malee sasobanii qummaadanii hin ta'u. Kolfoonni irraa ta'a. Namoonni tokko garuu ogummaatiin fakkeenyaaf isin ogeessa yookaan hayyuu dinagdeeti. Hojii sana hojjechaa bashannanuunis hin danda'ama. Inumaayyuu madda bashannanaa kootii warreen jedhanii jiru. Ogummaa fayyaa irratti warreen babbaanis warreen maal jedhanis jecha yaada yookaan yaada isin amma kaastanii wajjin waliin argatu. Wal argata malee akkamsitti fakkaate bashannanni iyyuu by the way waan ati waaree boodan bashannanaa booran bashannanaa sanbatan bashannana jettu miti. Sa'aatii 24 waggaatti guyyaa 365 yeroo bashannanaati. Akkamitti akkati bashannanaaluuf bohaaruu kan akkati itti ilaaltudha. Hojiin kee si gammachiisa taanaan isuma bashannanni. Namni tokko gartee guyyaa kana guutuu gaafa lafa hojii oolu kolfaadhaa gammadaadhaa gaafa mana galu cinqiin qabu. Kaan immoo hojiin akka dirqiin hojjedhu jedhaniini. Akka wanta idaan irra jiruutti fudhatee isaa hojjechaa ooluufu nyaara guuraa oola. Galgalallee galee manatti hin kolfachuudha. Kanaaf hojiin naachuraalii bohaaruudhaati. Hojjetanii waa argachuun argannee jirra taanaan hin bohaarra gaafas nurraa bareedaa jedhu natti fakkaata. Haa ta'u keessattuu gaafa gara kanatti waamnu Dr. Guutuudhaan yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa irratti keessattuu amma kana gara yuutuubiitiin hedduu dhufaati kan jirtanii feesbuukii irrattis hordoftoota hedduu namoota qaban keessaatidha. Xiyyeeffannoon isaanii garuu dinagdee fi dinagdee qofadha. Sooshaal miidiyaa yookaan ammoo dirree pilaatfoormii miidiyaa hawaasaa kana qofa osoo hin taane immoo baruudhaanis dhuftanii jirtu. Kan jalqabaati kitaabni dhaloota dinagdeedhaan humneessuu jedhu kun hojii keessan jalqabaati? Hojii kitaaba barreessuudhaan isa jalqabaati. Waltajjii garaagaraa irratti manneen barumsaa garaagaraa fi kiba argame garaagaraatti waan dandeenye barsiisuu gorsuu yaalaati turre. By the way yeroo buna dhugnu yeroo nama fira agarru yeroo hiriyaa agarru kiba hundumaatti namni akkamittiin dinagdeedhaan jijjiiramuun irra jira isa jedhu tapha fakkeessinee haasaa fakkeessinee marii fakkeessee waan dabarsaa kanatuun hin godhe nama tokkorraa addan ba'u nama fuulatti argee wajjin sa'aat akkasaa ta'u lama ture yuunivarsiitii keessattis gaafa ijoollee barsiisuu deemu yuunivarsiitiidha seekshinii nan qaba kanaafi yeroo gara yerootti barsiisaa turre miidiyaa mainstreamii kanaanis kan mootummaa fi kan dhuunfaatiin hanga tokko dudubbachuu yaalaati turre marsariitii hawaasaatiin isa amma dandeenye hubannoo kaasuudhaaf yaalaa turre garuu sun agartee daqiiqaa muraasa kan inni turu. Sagantaan al tokko darbaa lammata deebi'ee amma darbutti hin tura. Barattoota kanallee gaafa barsiiftu al tokko barsiifta waltajjii al tokko argatta. Kanaafi on a sustainable basis kan inni namootatti barbaaddu bira kan turu gootu barreessanii biraan ga'uun tarii caalaa wayyinnaa muka jedhuuni kitaaba yeroo jalqabaatiif gaan dhaloota dinagdeen humneessuu jedhu kana. Maqaa isaa gaafa argu dooktar maqaan fiilmiiwwan keenya sirboota keenya kitaabota kanaan dura barreeffamanii ta'ee isinis taajjabdaniitu ta'a baay'een isaanii seenaa darbee wajjin kan wal qabatanii haala yeroo sana ture haala ammaa jiru ilaaleetu kan inni barreessu kitaabni keessan immoo dinagdeedhaan
dhaloota humneessuu jedheetu kan inni jiru. Ilaalcha positive wanti of keessaa ta'e kan inni qabu. Akkamittiin ka'umsa isaa akkamittiin argattan? Jalqaba taajjabbii kana gurraa qalbiidhaa yoo qabu ta'e nutti himan. Eeyyee akkam isinitti fakkaata kitaaba gabaa kana keessa naanna'aa oolu yoo laaltanii abdii karaatti hafe siin jedha laphee waraaname siin jedha maaliyyoo bade siin jedha kunoo seenaa guba agartee Oromoon sammuun isaa isa darbe isa madaa'e isa kufe isa cabe waa akka siyaasaa oolu inni kun immoo jireenya kee keessatti dhiibbaa hamaadha kan inni qabu inni kun immoo egeree kee irratti jijjiirama wayyaa tokko sabni kun fiduu ka dadhabe keessaa akkaataa nu itti waa seenessinudha rakkoon isaa waa'ee waa badee waa'ee waa kufe waa'ee waa cabe waa'ee waa gadde waa'ee booyaasaa booyesi boosiisa warra kun automatically jijjiiramuu danda'u turre jira akkamitti abdii waan kennu gochuu danda'u ni danda'ama ni ce'ama ni injifatama himmu'ama ka jedhu gochuun irra jiraadha inni tokko kanaafi negative thought seenessa negative darbirraayin positive asichi fuulduratti raagne hojjechuu danda'u isa dudduubarra fuulduratti agarsiisuudha ni jalqaba lammata immoo ilaalcha keenya negative keessaa baafnee positive keessa akkaataatti galchinu gochuudha inni ani kitaaba kuni akkaataa inni oriented ta'u turre jira jedhee kan inni yaade kabiraan dubbii dhalootaati agartanii biyya kana keessatti inni baratu ofii barata inni daldalee abbaa qabeenyaa jabaa ta'e 100 keessaa 99 waa'ee mataa isaatiiti ifii jaaraa ifii nyaataa yoo warshaa tokko qabaate warshaa lammaffaa ijaarrachuu barbaada konkolaataa tokko qabaate konkolaataa yoo digirii tokko qabaate digirii lammaffaa dhaloota irratti hojjenne nuti generation gara fuulduraatti dhufu kun generation mataa ol qabatee dinagdeen hawaasaan siyaasaan ol qabatee injifannoodhaan deemu gochuu irratti hojjennu nuti kallattii kanaan baay'ee ofittoodha jajjaboonni keenya hangaa'onni keenya beektonni keenya baay'een isaanii magaalaa keessa jiran dureessonni keenya baay'ee magaalaa keessa jiran isaanii hoteela 2-3 ijaaruu garta beekte isaanii warshaa 2-3 ijaaruu garta isaanii jireenya isaanii iddoo tokkotti wayyeeffachuu agarta kan hawaasa biraa garuu kana miti yoo arra ofiisaatii waa hojjete waggaa tokko booda dhuftee olaalte nama 2-3tu jira biyyaa fide yoo abbaa yookaan eessuma gartee dur ilmaan eessumaa fidee gargaaree jabeessee hojiitti galcha warra isaa gadi jiran umuriin gara dudduubaatti warra jiranii jechaadha kanarratti hojjechuu irratti baay'ee afneera kanaafuu maal goonuudha akkaataan itti kitaaba kana kooyinii gochuu yaada keessaa inni lammaffaan ani jechuu barbaade akkamittiinitu ifirra dabarree dhaloota dhufu kana gara daandiitti baasu gara mul'ata isaanii gara galma isaanii fi gara isaanitti achumaanis olaantummaa qabaachuu danda'an akkamitti baafna isa jedhudha kanaaf dhaloota humneessuudha malee isaa fi lafa saamame qe'ee dhiibame abdii cite akkasii keessa hawaasa kana baasuu irratti hojjechuu danda'u nurra jira kan jedhudhaaf gaan biyyi tokko akka biyyaatti biyya of dandeessu yookaan immoo biyya akka biyyaatti lammiilee isheetiif taatu ta'uudhaaf dinagdeedhaan humnoomuu yookaan immoo dinagdeedhaan of danda'uutu dursamoo siyaasaan bilisa ta'uutu dursamoo hawaasummaa cimsuutu dursa kamtu dursa doktar rakkisaadha kanaaf sanad dursa jechuuf rakkisaadha garuu waa tokko jala muramee biyya kamuutu irra jira siyaasi umisa dinagdeedha kanit olaantummaa siyaasaa barbaadu kanit aangoo barbaadu kanit siyaasa hawaasa kana fuudhee gara fuulduraatti sossoo'uu danda'u kalaqxuuf hojjettuu fi waa biraaf miti jireenya wayyaa hawaasni kun akka inni gara fuulduraatti jiraatuudhaaf amma loliisawwan addunyaa kana irratti geggeeffaman falmiiwwan baha addunyaa kanaaf lixa addunyaa kanaa kan jiran aangoo siyaasaa argachuuf itti fakkaata namatti siyaasi tuuliidha siyaasi daandiidha siyaasi tarsiimoo tolcha siyaasi maammata baasa inni dhaqee irra qubachuu barbaadu garuu jireenya wayyaa lammiin ofii lammii kam caalaa kan jiraatudha risoorsii qabachuuf barkanitti hojjettu kanamma warri lixa addunyaa kanaa jiranii giddugala bahaatiif achuma gara baha addunyaa kanaati hojii wallaansoo godhanii qabeenya addunyaa kanarra jiru carraawwan addunyaa kanarra jiru qabachuudhaaf inni immoo maal godha welfarii fidaa jedha ati jireenyi kee sadarkaa guddaarra ga'ee hir'ina tokko malee the highest standard of living sa jedhan san jechuudha akka jiraatuuf dinagdeen galma
Dinagdeen immoo galma ga'uuf dinagdeen xiyyeeffannoo fudhachuu danda'utu irra jira. Jireenya hawaasummaan sadarkaa guddaa irra akka hawaasni kun ga'u yoo barbaachise dinagdeen bukkeen jiru taana waa fedheen galma ga'uu hin danda'u tokko. Siyaasi dinagdeen hin utubamne galma ga'uu hin danda'u. Amma kaatee qabsoo tokkoon geggeessu kan qabsoo tokkoon finiinsa kallattii siyaasaan jettee yoo kaate paartii tolfattee ta'uu danda'a. Kallattii barbaadderra yoo kaa'etan waa tokko asiichi dhiiba jettee yoo ta'e dinagdeen qabdu taanaan waa tokko faayidaan hin qabu. Maaliif jennaan yeroo barreessitu waraqaa si barbaachisa, geejjiba si barbaachisa, waan nyaattu, waan dhugdu, waan uffattu, waan ittiin deemtu si barbaachisa. Bar namni tokko gaafa manaa ba'ee gaaratti galullee kirriif limmuu fudhatee deemutu irra jira wayyaa turetti baqaqa. Dinagdeedha jechaadha. Addunyaa kanarratti wanti aangoo qabu siyaasa miti baay'isa wayi. Wanti Oromoon ifatti kallattiin beekuu qabu keessaa inni tokko addunyaa kanarratti aangoo jabaa kan qabu aangoo siyaasaa miti. Dinagdeedha aangoo kan qabu. Hoogganaa siyaasa kana kan micciiru dinagdeedha. Hoogganaa amantii kana kan micciiru dinagdeedha. Biyyoota si didanis irratti fincilan ollaa kee wajjin ta'anis kan itti naqaaqanii gara laayinii barbaadanitti galchanii kanaan. Kanaaf maal jechaa jirra kaan uummanni keenya cina isa kabiraatti dinagdee irratti xiyyeeffannoo qabaachuu qaba. Kanaaf xiyyeeffannoon uummata keenya gadaa dhufaa jiruuf kallattii fuuldura jiru keessatti dinagdee cina waan hundumaatti harka tokkoon dinagdee qabatee harka tokkoon immoo isa yaadu sana qabachuu danda'u ture jira kan jedhudha kaan dinagdeen murteessaadha. Amma immoo haara galfiidhaaf ibiddoo dallooroo beedaadha maal jedhu sirbisaa artiist ibiddoo waliin immoo turtii taasisnaa qophii aartiitiin jechuudha daawwattoota keenya Dr. Guutuun waliin turu tariitii kitaabni kun eenyuuf mala tariitii warri dubbistanis immoo hagate waan irra deebiidhaan dhageeffachuu maltan isaan irraatiin ni jiraata ni gaafanna dhaloonni kun akkamiin kan dinagdeedhaan humneessuudhaaf isaan yaadan yookaan immoo yaadni isaan barreessan qabiyyeen kitaabichaa maal fakkaataa ija isaaniitiin waan jedhu sana kan isaan gaafannu ta'a. Walitti deebinirraa daawwattoota keenya qophii dhugaadha bareedaa ture isinis jaallattanii jirtu abdii qabna itti fufna ammas egaa haga gargala sa'aatii tokkotti jechuudha daawwattoota keenya Dr. Guutuu nu walumaan jiru bashannanaa jirtu odeeffannoo qayyabachaa jirtu waa haaraa dhagaa jirtu jenneetti kan abdannu kanaaf isin waliin turuun jaallachuun keenya daawwattoota keenya ammas haga xumuraatti nu waliin turaasiniin jenna itti fufnu aniifatti odeeffannoo dinagdee haga tokko waan hard akkas jedhamu sanaatti fakkaata garuu dhimma kanaatii gatii jedhamee fi tarii haga tokko bashannansiisuu yaalaatee kan jirru dhimmi isaas dhimma maallaqaati dhimma maallaqaa wajjin jiruuf jireenya guyyaa guyyaa wajjin kan wal qabatu ta'uu isaatiin ammas itti fufnee jirra. Kitaabni kun dhaloota isa kamiif kan inni ta'u eenyu giddu gala taasifateetuu fi qabiyyeen isaa maal maal fa'aa dhorreen jedhanii haga tokko daawwattoota keenya biraan nageenya Dr. Amma qabiyyee kitaaba kana yoo ilaalte namoota ganaa sichi gara hojiitti seenuu barbaadanii fi hojiitti akkamitti seenu biizinesii tokko jalqabuu gaafa barbaadan utuun jalqabin dura maaltu isaan mudata gaafatti seenan maaltu isaan mudachuu danda'a ergatti seenanii booda maal gochuu qabu ka jedhu kakaa'udha kan warra biizinesii keessa jirantu immoo jira fakkeenyaaf biizinesii keessa gaafa jiran kana attamittitu tapha isaa sirriitti taphachuu danda'u turre jira gartee hin bittaa hin gurgurtaa hin qottaa tajaajila laattaa hojii kallattii koomishinii irratti kallattii galii fiduu mootummaa miti mootummaa dhaabbilee garaagaraa keessaa hojjettee miindaadhaan jiraachuu dandeessa kan mataa keetiinis jiraachuu dandeessa garuu akkaataan ati itti aaktii gochuun irra jiru taphicha taphachuun sirra jiru action and interaction kee maal ta'uu qaba safe economic play akkati gootuuf ka jedhu qaba akkasumas immoo namoota tujaarantu jira beekte sadarkaa guddaarra jiru jetta wanti biyya kana keessatti maleeffatame tokko maayini nama lama sadii agarta beekte sirni tokko gaafa dhufu waggaa shan waggaa ja'a booda isaa gamoo jaaru isaa warshaa banuu agarta gaafa xiqqoo sirnichi raafamu yookaan gaafuma raafamii dinagdee wayii dhufu isaa baduu agarta asumarra kan keenyaarra badii hedduu jira beekte kan malti miiliyonerii ture dubaayirra kabadii jira ameerikaa dhaqee kabadeetu jira abbootiin qabeenyaa keenya sadarkaa tokko geenyeerra ifiin jedhan akkamittiinitu sadarkaa jiran irratti hafuu danda'u ka jedhullee isaaniif tokko lama sadii jedhee waa kaa'u jiraachaadha kanaaf gaan kitaaba kana keessatti maal agartaa namni tokko ofitti amanamummaa gabbifachuudhaa kaasee hanga gaafa qabeenya dhaabbata hurjatee tujaara gartee sirna gadaa keessa sadarkaatu jira dinagdeedhaan namni tokko gaafa dureessa ta'u dureessa ciccitaa jedhama
yookaan immoo deegaa dhiittataa jedhama. Deegaa dhiittataa kanarraa kaasee hamma dureessa ciccitaa taatu akkamitti deemuu sirri jira isa jedhu tokko lama sadii jedhee lakkaa'ee kan dhiyeessudha. Hin danda'amu siin jedha baruu manni keenya gaafa dhattee gaafattu ani qarshii 15,000 nyaadha. Kiraa manaa 8,000 kaffala an akkamittan nama taasiin jedha. Nama ta'uu qofatu hin taane tujaara ta'uu ni danda'a. Seenaa qabatamaan lafa jira. Saayinsiitu lafa kaa'a. Akkaataa itti galii ofii hordofan, akkaataa itti qusatan, akkaataa itti biizinesiitti jijjiiran, akkaataa isa keessatti muuxannoo horatanii nama ta'an jira. Kanaaf akka dubbii sagalee waaqayyootti illee hojjenne ni ulfaata. Garuu akka dirqiitti fudhatanii itti jiraachuu barbaachisa. Kana yoo gochuu dandeessee nama dhaloota amma jiru dhaloota gara fuulduraa jiru dhaloota waggaa bara tokko keessa dhaloota jiran hundumaa fi ni mala akka jedhudha. Kan akkas ta'e yaada ni dubbise immoo natti muu danda'a achiis deebisee. Tarii haala amma jiru kanaan hawaasa kanaaf hin fayyadattanii akka kaastaniiti ilaalama amma haala walii galaa jiru kana wajjinoo hawaasni fudhatee ittiin deemuu danda'a jettanii yaaddu samma jettanii kana wajjin. Waa baay'ee nama dhiba waa baay'een gadde maalan gaddee kitaaba kana fuunee magaalaa namni barbaadutti geessine gatiin isaa meeqaanaan jedhe qarshii 400 jedhe kuni saayizii isaa nagarta hammanni ga'u saayiziin isaa kun gara fuula 400 takkoo qaba kana maxxansuudhaaf qarshii meeqatu itti beeka jedhe gaafatee hin beeku qarshii 400 bitee dubbisuun maal mi'aadha siinaan jedhe tole baay'ee gaariidhaan jedheen huccuu kee kana meeqaan bitte kumadhe yoo huccuu kanas waggaa kana guutuu huccuu jijjiirrachuu baate maal taata? Laaqana guyyaa takkaati bar. Laaqana guyyaa tokko irra darbee egeree jireenya isaaf waan galaasaa kennuu danda'u dubbisuuf hawaasa fedhii hin qabne keessa jirra. Kanatti baasuuf bar qarshii 400 madaalamu wanti kanatti dadhaban. Saayintistoota baay'eetu dubbisee gulaalee natti kenna. Beektota addunyaa baay'eetu yaadarmee isaan lafa kaa'an fudhatameeti. Waggaa guutuu irribi itti dhabamee waa'een saba kanaa si boosisaa gaaf si aarsaa waa tokko gaafa irratti immoo abdii sitti horatamaa kitaaba barreeffamedha. Waa tokkoon sittama. Wanti kitaaba kana fakkaatu dinagdeen hawaasa keenya jijjiiruuf hanga har'aatti Itoophiyaa keessatti barreeffama. Kana jala murii qaban. Waanin an uummata kanaaf gochuu danda'u is kana duwwaa ta'e. Sigalee kanaafi hawaasni kun fudhatee itti fayyadamaa gaafa jettu wanta akkaataa itti namootni argatu ko reaaktii godhanii baay'ee nama mufachiisa argaa jiru. Isa miti baay'isee Swiidinitti gatiin kitaabichaa meeqaa jedhanii wal gaafatuudhaan namni biyya ambaa jiraatu sharafa biyya lammiindaa argatu jireenya wayyaa jiraatu kitaaba tokko bitee dubbisuuf gatiin isaa meeqa jedha taanaan indi hawaasni kun fudhatee dubbisaa akka jedhu si yaaddisa. Karaa biraanuu maal argaa jira? Jimmaa Wallaggaadhaa. Baaliidha, Arsiidha, Harargeedha, Ilubaaborii, na cinqa yoom nu biraan geessa, yoom dhufa kitaabi kun jedhanii kan baay'ee jiru. Inni immoo abdii sitti toora. Uummanni Oromoo miliyoona 60 taanaan namni hundumtuu qophii tokko qabaachuu turre jira. Tolallee biraan ga'uutu nurra jira yoo ta'e tola kennamuufii danda'u turre jira. Utuu kitaaba kana keessaa fuula 2, 3, 4 hin dubbisiin namni oolee buluun irra hin jiru. Maaliif hiyyuma gadhee keessa jira? Haala hiyyuma jirruun sadarkaa hiyyuma Oromoo keessa jiru keessa namni biraan jiru baay'isee. Qisaasama qabeenyaa, qisaasama daldalaa, qisaasama galii, rakkoo dinagdee uummanni keenya keessa jiru hawaasni kan biyya kanatti keessa hin jiru. Dhimma maallaqa baasuu qofa natti fakkaatu keessattuu waan gatiidhaa olii wal qabateetu qormaanni jiru kuni rakkoodhuma ilaalchaati akkamitti maalirraa akka waa fayyadamuu dandeenyu beekuu dhabuudha natti fakkaata. Kun egaa akkanumatti balaaleffachuu qofa osoo hin taane doktor itti gaafatamummaa tokkoon keenyaati jedhee yaadamsa keessa jijjiiramaa yaada jedhu fudhachuun amma sagatee jijjiiramni jira waan ta'eef jechuudha. Dhimma dinagdeedhaan dhaloota gahoomsuu yookaan immoo humneessuu gaafa jennu mata duree kitaaba keessanii qofa osoo hin taane jechuudha. Dargaggoon keessattuu amma kana biizinasii wayii eegaluu yookaan ammoo hojii mootummaa hin qacaramu ergan eebbifamee digirii qaba kanaafuu hojii mootummaa qacaramuu barbaadu hojii dhuunfaa koo otoon uummadhe otoon waa kalaqee otoon ofii kootii of hoogganee dargaggoonni jedhan hedduudha garuu immoo tarkaanfiin tokko gaafa tarkaanfatan hin agarru
maaltu jira laata kana duba waa taajjabdanii jirtu jedhee yaada. Egaa hagana fedhii qabaatanii egaa afaaniin jedhanii carraan jirus immoo haga ta'e inuma jira namni digirii qabaateedhaaf hin qacaramu biyya kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf mootummaanis karaa kallattiitiin isaa ta'u al kallattiitiin dargaggoonni ofii isaaniitiin akka hojii uummatan ni taasisa ni barbaada imaammatni kanuma deeggara waan ta'eef jechuudha. Garuu kun ta'an jiru Dr. Taajjabdanii jirtu jedhee yaada maal haa godhu dhalootni hojii ofii isaatiif uumeetu hojjechuu barbaadu kun. Mana nama baay'ee qe'ee nama baay'ee dargaggeessa baay'ee garte barana sinuma karoorsa. Yaada inni isinitti mu yoo laaltan yaada akkasiis jira jedha. Waan nama hawwatu boqonnaa nama dhorku isinitti mu. Jajaa turtanii gaafa dhuftus amma sinuma karoorsa. Ammas waama nama hawwatu. Waggaa haaraan gaafa dhufu jiru. Gaafi kun kana ta'e jira yaadattu biyya kana keessa filannoon gaafa darbu haasofna malee jechaa turan ishii filannoon dhufee darbe. Deebisanii meeloolii kaabaa kun immoo gaafa xumurame meeji. Agartee akkatti namni waa dabarsaa dhufu keessumatti hawaasa keenya irratti heddummata kana. Kanaaf egaan inni akkas bori iftaan jedhan kuni hiyyuma keessatti nama hambisa. Digirii fudhattee gaafa yuunivarsiitiidhaa baatu akkatti barreessan akkatti dubbisan gosa barnoota tokko irratti hubannoo hanga ta'e tokko akkatti qabaattu kasii kennuudha. Sana booda achi baatee barumsa sana bal'ifachuun guddifachuun sadarkaa guddaarra ga'uun sirraa eegamu. Sababa digirii qabaatteef sababa digirii lammaffaa qabaatteef ba'aan baattachuu miti. Kophee na xooftachuu miti. Lootariin naannessitu hakaa'iin naannessitochaa miti. Agamsa seentee waldhaansoo qabdee dhoqqee wajjin roobaa wajjin arrabsoo arraba baay'ee dandeesse jireenya kee wayyeeffattu jechuu miti. Waan namoonni baay'een kaasanii keessaa sababa dhiyeessan keessaa tokko maal agartu kapitaala ka'umsaan hin qabu. Mallaqan ittiin hojii kana jalqabuun hin qabu. Inni maal goonore nuti hin qabu yoo hin qabu hin qabu. Mannaaf kiisiidhaaf hin ilaannuufi mootummaarraaf hin ilaannuufi moo nama saamni ilaannaaf. Ani otoo namni naa kenneen jaaladha durduri otoo hojii qacaramee. Gartanii asiiyyuu yaadiin cabin jira jechuudha. Kanaaf tokko maal jedhe quraariyoo kana maaltu saba biraa duwwaadhaaf kennine jedheen sibiila funaanuun jalqabee. Kana booda sibiiluma funaanii gurgura kanaan qarshii 40 gee gaafan qarshii 40 ga'u hojjettii tuffachuun jalqabee. Tokko maalan godhe jedha bishaan nama waraabuudha. Hojii humnaa namaa hojjechuudha. Gabbaanii qansaraa hojjechuudha. Startup capital ka jedhan godhachiidha. Baankiidhaa miti. Obboleessa keessa Ameerikaa jiru irraan dhufu. Namni maallaqa ergeefiin. Namni kapitaala ittiin lafaa ka'an namni kenneefi hojjetee fi xaambee tokkittiin addunyaa kanarra jiru. Isa dafqee ifiin jalqabeedha. Kanaaf sababa baay'isuu nurra jiru wayitti galuudhaaf waa jalqabuudhaaf sababa baay'isuutu jira hawaasa keenya bira garuu kiiloon kaasu yookaan immoo bishaan hin kuusadu. Ta'uus hin qabuudha. Waan ta'eef Dr. Guutuuddiin dhimmoota hedduutu kaasneeti baay'ee nutti tola ture. Sa'aatii qabnurraatiin kan kee garuu geggeessuu kenna. Xumura irratti garuu keessattuu kitaaba akkanaan barreessuu miidiyaa hawaasaa irratti ammoo odeeffannoo dhalootaaf ta'u biyyaaf ta'u keessattuu ammoo gama dinagdeetiin gahoomuun dirqamadha waan ta'eef jechuudha. Odeeffannoon keenya ni jira. Leenjiiwwanis iddoowwan garaagaraatitti akkamiin akka mijeessitan beekuu baadhuus leenjiis hin kennitanii. Leenjii kennuudhaan cinatti ammoo ammamee gama kanaan hayyuu dinagdeetii biyyi gama dinagdeetiin gahoomuu qabdi. Warraaqsi dinagdee akka biyyaatti eegalameetiin jirus ni jira keessattuu akka biyyaatti qofa osoo hin taane akka naannoo Oromiyaatti ammoo hagatee jijjiiramoota hedduu argaati kan jirru ilaalchi hubannoon dhala Oromoodhaa hagatee jijjiirameeti kan jiru dhimma dinagdeetii waliin wal qabate jechuudha. Gama kana cimsuutiin isa ta'u gama biraatiin maalitti jirtu Dooktar biyyaaf maal buusaa jirtu maalis irraa eegnu gara fuulduraatti? Kana hojjedheera kana gumaacheera kreditiin naaf kennamu waan jedhu hin qabu. Ilaalcha warraaqsa dinagdee keessatti hojjetamu cina dhaabbachuuf garuu eenyuun dursee hojjechaa jira jedheetan yaada. Ga'aa miti garuu baay'ee xinnaadha. Gartanii qaama gorsuun barbaachisu warra biyya hoogganan hamma dandeenye gorsaa jira. Abbootii qabeenya hedduu gorsaa jira. Leenjii kennaa jira. Kitaaba barreessinee dhufneera. Yuunivarsiitiidhaan dheen barreessine. Marsariitii hawaasaan dargaggeessi keenyaaf namoonni yeroo hin qabne kuni kana kitaaba fuula 400 dubbisuu yeroo leenjii dhufanii taa'uu fi nufuudhaaf dadhabuu danda'u miti. Viidiyoo daqiiqaa 30. Viidiyoo daqiiqaa 40 ammoo barsi akkamitti namni biizinasiitti gala ka jedhu. Akkamitti namni hojii kalaqaa hojjechuu danda'a ka jedhu. Ofitti amanamummaa akkamitti gabbifachuu danda'a ka jedhu. Har'umallee hojiin maali? Namni kun gaafa dhalate dhalli nama addunyaa irratti gaafa dhalate hojjechuu qofaadhaaf baay'ise. Ajaji dhala namaatti kenname waa biraa takka ittiin hin jiru. Hojjechuu duwwaa.
kanallee akkasitti goonee barsiisuudhaaf yaalaatti jira. Garuu waan namatti tolus jira waan nama mufachiisus jira. Isa nama kofalchiisu isa baacoo isa waan madaallee guyyaa guutuu ilaalaa oola isa daawwachaa oola isa jireenya isaa jijjiiru garuu madaan ilaala. Kanarraa kan hafe madandeenye ifaajaa jirra namni waan qabu kennee jedha Oromoon doqna hin jedhamu. Uumama qabnu hitachuudha. Ayyee guddaa galatoomaa nuuf yamamoo taatanii too istuudiyootti dhuftanii too dhimma diinagdee irratti keessaahu waan beektan waan barattan waan qorattan nu biraan waan geessanii fi daawwattootaaf irree waan hirtaniif guddaa galatoomaa isin jenna Dr. Guutuu Teessoo hayyuu diinagdee